Wanno galchi sabona galchi arafate sabona ko debi. Sabona na senu an video la alu fida jirana video bane dan Abu Muradi. Video apa nura ko ngaba sabona na dufu. No sabona kana waba tim warbana garala fo akasin barresi ni koy garala fo sirre miti jecha akasin lem barresi wa akasin lem barresi hati fate gandumman demte gandumman namarra dubate tu media kana isa kan dia wan barbadana jana ni isa atani ana sabona ko namalle dibde ga dibde Naku koy sabona sabona wan barbade aja rumah sabona Itu ko dama baka dubi please Desa wan barbadana jana amma shanta bira gani hafudamu chatti sanan hundu yo rabbi jada wala gefada shanta fi birrin qofti hafudam aga inni sabona seno sila koyan taajala comment ni rabbarresi to kun jechuudha mal dubila kan an shanta lalu fida haticha shanta video bana amalle shanta argu fida bani Abu Murad video nat min asiyach la ka chikaba be kasi Abu Murad bani or commenti barrestan sibila bit takaydu sinka sabona sensa barri chufatte sidar bite ati kanaf je kamere abba na nugo kamal inni te umale rakko ummata kubai kana bire jiru rakko agana ragana njaram ne jarage ila ummanni akana kijibu dacci ngana ranjuru wallahi yatti tu lille kallati live je te orge tani ordo fajr orgal ci sabona ko de malum ni bok ba kana rakane busne mata ko galci sabona okay nak busi de bisa wait All Davis me sabona. All Davis shanta galchi kottuti. Shanta na kuma jara be gurgura munda uba kairga. Usme le jiddu. Arif muchan Arif bunyani reti. Jari sa tutti kai. Sabona hammenya qabu bana kana ari akka wonno ditti ko wasi tiddi da de mudakka qaba male hammenya biron qabu. Ko tol de sabona. Ya Rabbi, ya Mara. Berbada kotol Debi. Sewaktu ko sabona. Jala kana jira gandum mata de wan barbadan fidayeda. Kana jira. Meshan gurgurame jira meshan injiru kanafu Koy sabona isa anaf sabona daqiqa takoli nudisa me daqiqa takoli nudisa daqiqa wal takoli nudisa daqiqa tak sabona brokia sabona rabbi si akabaju kabajan amin jet all day be abo nama wali to ummat rakko gudda umani dubai ko akana majara kenya kana mati singa wata jirra mare boya sabona natisa me me isa jira kenna Abdullah all day be aderogi all day rabbi si akabaju all day me all day bisa warri mo ditara all day bisa Obbo Sabona kota abba gadatu si wa majira Alasin ketu si wa majira kotu debi Ora Dubai drama qaba wallahi subhanallah malum mata Sabona kotu wallahi jirna takkalni jir anille natika ukate jira kenna wallahi nakka ukate An sabona ni jaladda wallahi. An sabona ni jaladda ni tawajani. Ani gafa namni tolan karatani wan tolan sikaratani salpin nangal chitu tokko osman tolan fura galchani bareda. Ari isa punyana rajra betan Sabona ni Turki wara Dubai ta golar kitabar comment golar rad ni Turki wara Dubai ko subhanallah comment amma takatti magarana fon fe gandum malen oh awar izira turat ko ali kana te koy wonu matti na manako amma dage pata Ani wallal ta walini ma comment gele fa irratti
Amarraa kaasaniitiin karataa onna sabboonaa kootu kana jaldeessa fuularraa keessa maa karataa ooltan nurraa dhiisa erga inni gartee haqa kanan deebisu ka jedhu taate yoo mallaqa kana gurguratee isiniin ka jedhullee taate uffata akka isiin jettullee gurguradhe yoo jire akka dhiiratitti yoo dubbate rakkoon qabu afaan lama maaliif dubbata amma daqiiqa ammaa kana keessatti mallaqa kana kunoo dhaqaanarraa fuudha akkas jedhe akka dhiiraa erga taate annuma akka dubartii akkanarraa kana dubartii nu bara booda dubartii faalloo itti yoo taate malee gadhaabii qabdi dubbii kalaam rijaal waahid kalaam islaam waahid jedhan. Me ol deebisa takkatti me ofuma haa qusannu me ol deebisa. Oleh gata meja. Tadi sama rakyatnya sa usme afan badini disi namni elle arga jirangi nama kuma sadi ala ma pipi sadi jala kana tetan qofti hundi kesan inu marga Refa firator magalabatan jedhani. Me sabboona ki ol deebira bisi akabaju biro ki. inu malala omsa fudhachiisu deemaa jira inu malala isin usaatu inu malala Sabboona ol deebi me. Murad cuma taati. Beri nak cufte de Murad lebih tamu Murad. miskin dia itu amu bilasha maka isati ni maka ya gafa makan hatta Dubai kau Abu Murad itu ka Abu Murad wallahi billahi nama dak kopi daftar Itti bilbil rame itti bilbil. Si arge jira ka borsa. Itti bilbil me Ramadan. Itti bilbil. Rame. jala kana jira ma itti bilbil na bakka jechuun ogur heda. Oya me. Oya Abba Murad koya. Tale chanta de kafuda jere beka chupsisi Koy Abu Murad koya me daqiiqa shan eega. Daqiiqa shan sabboona. chanta suuqin isaanii erga Rame itti bilbila yette itti bilbil me Ramadan fashion itti bilbil me. ma itti bilbilan Abba Abdallah jala kana jira maal taatan isin ammoo Abba Abdallah. yeroo tokko soo dhageettan dhugaa dabtuudhaaf hin deemina jala kana jira maal itti bilbilan Me Ramadan tu itti bilbila jedha rabar. as jala kuna koomenti barreessu jira maal ta'e Abba Abdallah jalqaba dhageeffadha mucaa waa lama nu godhaa jira. Jalqaba Abbaa Muraad dhaqee haa fuudhu jedhe. Erga Abbaan Muraad dhaqe shaantaan hin kennamu jedhe kunoo barreeffamaan illee jala kana barreessaa jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Haati miti yoo na bira jirti haa fuudhanii kunoo warri barbaade kunoo mallaqa isin leelaa. Akka dhaqaa fuudhaa jedheen amma ammoo maaf hin fuudhinaa jedhe. Haka biraa qabdi mi wanti kun akka isaa kennin jenne haka muciyyoo haka tiyya naa kennaa jechaa jirti. Seeraan itti deemade hayya seeraanuu itti deemi rakkoon qabu. Kan bakka geessitu laalla. Shaantaa asii kasi bira jiru mallaqa asii kabisi bira jiru akkuma reefin kennee itti kenni. Haka muciyyoo kenni siin jedhe malee namni kiisha kan keeti baasi mallaa waan kan kee kenni jechaa jiru hin jiru. shaantaan gurguramee jira hojjetiin jette dhugama ta'uu ta'u dhugan tattaana Haqa namaa rorroorisuun maa barbaachisa dabka ishee maa barbaade abutoo barbaade Ilame ko hundi keessanii na dhageeffadha warra ijala jirtan Silaa kuma wanni lama. takkatti isin gaafadhu. Anamma fakkeenya namni hundinuu bootaa galuuf bootaa oolu ni qaba. Inni akkamitti waan meeshaa suuqii isaa keessa jiru hin argine jira. Suuqii isaa naqumoo No karaa deeme Abba Abdallah. Inni boote biraa jira ilame ko an Abu keessan Dhabi gaafadhu deeme. keessa hunda keessanuu mee wanni isin ijala taazabdan namni 2,500 kuniif warra keessa jirtanillee. Sabboonaan awwala Abbo Muraadiin erge akka nama tokko shaantaa fuudhe. Eeganni barri bira ga'e maa utaala? Maal inni rakko jira? Maal taate sabboona? habibi amalma warra Dubai sin jedha amalma warra Dubai warri Dubai wallahi warri Dubai ti hancooten takka maal isin takuno akkana gizee nama mataa keessa tutte keessa gaddeemtu yookaan keessa baatu takka warri Dubai akkas sitti dhiyaatan sirraa fagaatan ma baba Nuruddin hin argine birrii haadha miskiina takka yatiima haadha ijoollee sadii abbaan qabne zariin qabne takka bar nyaate waggaa tokko waggaa lama guutuu dhiiga nu dhaabaa dhaqee ishee dheengadda galchee bar sadaqaa wayii guuree ka'ee dheengaddi tana galchee bar warri Dubaay akkasuma haqa namaa gaafa fuudhanii qulqulluun akka isaaniin jiru akkuma sabboonan gaafa duraa Dubaayin keessaa nabicha qulqullu jedhe san Dubaayin keessaa ana qofa qulqulluun hin jedhu kun olaan dhufee isa tuqe qalamiin jechuudha amma shaantaadhaa fi mee rabbi adii sabboona hattuu paantii gisee siin jedhan sitti tola. Sila panti le achi keessa jira qoy. Awwi panti le. Uffata kosmootiksii hattuu lippistikii fireemii fuuliidha yookaan Paantiin darzaana tokko keessa jira jedhanii hin beekan. Paantiin darzaana mee tokko amma yoo kana sitti tola mee. Mee ramee ol galchi waan Warrada. No warrada dalagaa teessan. Keemii. lubbu mee ol galchi wannaa eenyuun ramee. Rammeen kaas keessa yeroo yoo homaan goone kun Abbo Muraad iyyuu homaan goone boonaan homaan goone.
Kuno namni barri afoodha batuyyu kuno barri afoodha kanii deebi'aa. warrumatu waliin oo baaba ani amma kalaas jechuun balbala namaa jala dhaabadhu jedhe booda kaameraan hattu jedheen naqabee yoo jedhenillee Deema Abumuraadi dhiisaa kalaas dhiisaa. kanaaf amma namni birallee as dura maa dhaabatee nama hedduu warri suuqii faccinaa qabu natti dhufe ragaa qaba waan ta'eef amma ani kara manaa deebi'a rabbiin kaa kalaas haqa nama hundaatu haa baasu booyuun dhabne booyee dhabe jedhanii kalaas kaa kara kenna nutti hin dhabne manaa nu baasee isinuu argaa isinuu laala amma anumaayyuu jechuun manaa bahee maatii biraa fiigee dhufee lukaan amma immoo asitti wanni jennaani barri nutti gadi cufatanii kanaafuu bakka rabbi haa laafisu ka rabbiin haqa jara hundaatu haa baasu maal goonani kara manaa deebi'a. Asmaanuu namni asirra jirtan hunduyyuu argaa. Wanni an argaa jechuu barbaadu tokkoffaa uffanni kun uffata haadha xiyyaati. Haadha xiyyaa biyya naa galcheedhe uffanni haadha xiyyaa waggaa tokko eegee jechuu. Kaammanni abbaa argite naa galchii jetteerteedhu. Waggaa tokko eegsisii hin jenneen eegaa gana ture jedheen abbaa muraadiititti illee keessaan boo'ee naa haa deebisuu jedheen. Akkasuma boonaa baalellee atuu hin beektaa gamee hagam hagasitti boo'ee jechuudha. Kanaaf durallee obboleessa kan kee akkana goonaaniif obboleessi kan kee ajimaaniin keessa jirraa bakka tokko jirraa edhaan sodaachisaa baanii jechuudha. Sanirra darbee si'iyyuu si ajjeesaa naan jedhaa ture sagalee sanillee hin qabaa jechuudha. Achirra taree haadha tantee dibsiillee bakka takka fuudhanatu fuudhee shaantaa keellee hin guba ka jedhe hin qaba jechuudha viidiyoo. Kanaaf yoo meeshaa kiyyaallee naa dhabdanii asirumatti bakka jechuudha. Anillee lubbuu tiyyarraa baheetiin ta'a jechuudha. Anillee amma lubbuu tiyyarraa baheera khalaas. Dhugaatii yemmuu uummanni asirra jirtanii naa argaa warri duraa si'ii miti kan rakkoo qabu sabboonaan rakkoo hin qabu hawwiitu rakkoo qaba warri jettanii asirratti argaa akka rakkoo hin qaban. Akkuma dhugaa fi jabbiin galgala galteenanii dhugaan tiyya galgala galte. Jara kenna rabbii sinuu miidhaa paantii namaa deebisa. Kuni sodaachisaa gara geettaan na sodaachisan jechuu yoo. Abiibti dhiisisin jedha bar wallaahi sabboonaan jechuudha sabboonaan ati mee isii waa godhi ati isii waa godhiiti ati Dubaayin keessa teettee daladda ati isii waa godhi ati Dubaayin keessa teettee daladda isii waa godhi Dubaayin keessa teettee daladda ati waan jala jiraan beetu tisseen looni geerarti jedhan ati hujii isii waa godhiiti ati Dubaayin keessa taa'ee dalagge. Paantii namaa fuudhee ka'ee paantii namaa hatee ka'eeti maaltu uumama maal fiddan jedhaa sila. Paantiin isiinuu tolcheedha waggaa takka borsaa keessa yoo teetteen ciccitti jirana hizbii kenna jara namaa jechuudha waan isin goota. Takkaa yoo turtan boottii hattan ammasi. Gutii dura mallaqa amma shaantaa moo? Sheem wallahi sheem. nama biiftuu kaafteeriyaa jedhamu kana naa galchaa yookaan rame. Haya Abba Abdallah atillee rakkatti. Warri Dubaay hunduu boolla takkatti fincaana rabbi jedhamu Abba Abdallah na dhiisee. Eessaan dhuftee TikTokii dhiiftee iyyuu. Warri Dubaay hunduu boolla takka fincaana. Mee anuma siin jedhe ol naa galchi biiftuun kun nama guddaa wayiiti. Nama kabajaa wayiiti. Taayyi baay'ee kun odeen gadda shintibee dhiyeessa ol galchee kokkeetan addaan kutee sababa shaantaa kanaa hadda kun waa'ee isaan dubbatina jedhu. Shaantaa kana maal keessa dubbatina? Abba Abdallah sagaleen kee makka. Tayyibaa maa onnat deebiftanii namoonni tayyibaa onnat deebiftanii. Beekaa balbala cufsiisan laal argitanii laal. Silaa hadhaa Abu Muraad dhaqee hafuuru jedhaniitiin asirraa buune borullee deebinee hooma kana waa'ee isaa haasofnaa jechuudha. Amma beekaatiin balbala cufsiise jechuudha argitanii. Beekaa balbala cufsiise. Jira wanni iyyuu awwala iyyuu isin osoo jiraate jiran namni egaa dubbinaan dhumatu dhee namni dhagee maraasee barri bira yoo gaame abboo bakka akka obboleetti maalin Sabboona dhageeffadhu laal annan beeka waa'ee warra Dubaay. Waa'ee kan kee asiin erganii himanii laal waa'ee kan kee asiin erganii laal waa'ee kan kee asiin erganii siin ammoo wallaahi billaahi homaan fidanii hin kennin siin jedhan ayinaa onan beeka. dubbaan akka saasanaa akka siyaasan. Akkas siin jedhan duubaan siin homaan fidanii wallaahi hin kennin shaantaa kana siin jedhan jaannatallee siin galchisiiftu laal. Birri meeqaan bittamee obboleettii ta'e natti raggaafannaa. Azaaballee siin galchu jaannatallee siin galchu garuu hoo kan jechuudha si'ii dogongora gubbaa jirtu
si'ii dogongora gubbaa jirtu dogongora san irratti paaworii sii ta'e inni mataan isaa gowwaadha inni mataan isaa hattuudha nama boolla sii qote jechuudha. Hawwi. Dogongora irra gaafa jiru namni anaan dhaabadhu naan jechuu qaba malee dogongora irratti namni jabaadhu fiigaa jirtaa fiigi namni naan jedhe suni anaa diina kooti malee fira kiyyaa miti. Dhageeffadhu waan ofii waan Dubaay kana gaafa Dr. Milkii birri hawwii deebisan namni makiinaan fiigaa dhaqee jaartee hawwiitii fi hawwii bira dhaqee hossedhe namni guddaan nu beekne gubba sila birrii kana mara yoom dalaydan jedheen warri Dubaay kun beeta asiin garanaan ammoo kafali jedhee cinqaatti buusa achi yoo deebe waan akkasii kana qabda warri Dubaay dhiifama irraa ta'aalle waan akkasii san keessaa baha of ila obboleessa kee nama wajjin nyaattu yoo haqa namaa irratti argite haga inni haqa namaa wajjin du'u hin eegin. Namummaa yoo qabaatte yoo dandeette ofirraa irraa kafali yoo dadhabde itti himii kafali jedhin hin deeggarina haqa namaa irratti haqa namaa irra wal deeggarta yeroo baay'ee. Ati gaafa duraa warri Dubaay hattuudha jenne ati qulqullu jette maaf ofin qulqulleessin ammoo. Lubbuu amma mucattiin tuni waan kana irraa sabruu hin dandeettu si waan keessaan sabrina jira. Maaliif ajjeesuuf itti dhaadataa baarra ani yaana ajjeesuu yaa shaantaa kiyya naa galchuu jechuu jirti abbaaf dallaa mucattiin maaliif irraa sabbarti? Maaf irraa sabbarti wanni irraa sabbartuuf maal inni? Ay birrii irraa qabdi birrii 400 shaantaa kana irraa qabdi shaantaa meeshaa san bituudhaaf birrii hagamtu baye. Ay mucattii tan osoma argitan akkana nyaatee akkanatti wanni dhooggatee inni waan eenyuun tareefi eenyuun caaleeti inni. Meeqamma sabboona kottu birrii jala jira dhukkee irraa kaasaa jedha beeta waan ofii qoyme. Fanti deebisi birriin kafallaa deebisi qoya nadhiisa sabboona salaamaleykum qoy sabboona nadhiisa sabboona salaamaleykum Waalaikum salam. wal kabanyaami kabajaa sii qabaami kabajaa naa qabdaami amma waanan siin jedhe ni gootamon gootu Maal jettaniin gootu? nanagai waan biraa amma Abu Muraad achi jira Abu Muraad shaantaa san naa kennu. Osoo haati baatee shaantaa fuunee san booda waan si goonuu hin beekna deemi jettu osoo dhaabatamu. Dhiisi amma haadha faatee jalaa bayi anas waliin dubbatu jira amma anas nam biraa waan biraa dubbatin anas wajjin dubbatu jira. Abu Muraad achi jira shaantaa san itti naa kenni du'aa isii godha biroo. Birrii 400 yoo atuun qabne anuu sirraa baasa itti kenni horta shaantaa. Aya in qabda mashallah ayye itti kenni shaantaa. Takara bimbe. Rabbi sin nabsiisin ammallee okay rabbi ammallee sin nabsiisini shaantaa san itti naa kenni amma. Ahora kanni jiran. Qoy isin hundinuu sabboona. Yoo mama jalli warra Dubaay kana rabutan hattu yaa. Dhiisi amma safaata dhiisi amma nutti taphatiniiti amma itti kenni amma biroo. Borsaa galchi sabboona amma dhiisi. Qoy dhiisa natti dhiisa. Sabboona kana anaafisa amata dheeraa wal beenna amata gara 5 wal beenna ana irraa fuudha. Sabboona shaantaa laa kennala anaa kennam. Waa hunda balleessaa hundallee ana siifita taa shaantaa naa kenni biroo. Ummata, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam biiftuu kaafteerii akkam jirtan anaa dhufu? Abba Abdallah jirtu nagaa. Nagaa anaa dhufu akkam jirtani? Nama martuu baga nagaa jiraatan. Nagaa wallahi beege durricha kanan nur waliin qaba. Lakke karaa gurbaa hima qabanna jala numa jalaa jarjartanii maqaan keenna kun haadha faatee biratti illee jabaate amma isiilleen dhukke nurraa kaafte haa dhukke nurraa kaaftu. Mala kon qabu shaantaa mujattii amma bakka jiru Abu Muraad as keessa jiranii mujattii yoo isaan bira jiraatte shaantaa isaanii haa deebisanii fi. Mujattii amma shaantaan wanni harka jiru biiftuu kaafteeriyaa. Suuqii wannaa jira. Suuqii musabboonaa jira Abu Muraad kunno balbala san jira balbala itti cufan. Shaantaa itti haa kennu 480 irraa qabdi jedhanii waan biraa ammoo ni dubbanna nuu nama gugurdaadha. Waan jedhani namu akka kennaa tugumaa fixee gala waan dubartiitii fi nama waa wali kennate shaantaa irraa namni 5,000 haasa'aa bullaa rabbiin sodaadha biiftuu kaafteeriyaa. Rakkoon qabu Abu Muraad keessa jiranii achoo jiraatan shaantaa kennanii fi yoo sabboona Abu Dhabii jiran fakkaatee birrii kaafteeriyaatti jalleetti yaafta sabboona wal bira achuma fuudhanii haa kennanii fi
Jara nagaa godhaa mucayyoon tunillee Aye bas wangotan. Salaam alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anamma isini kenna nama guddaadhaan illee wal beenna na fakkaata akka gaarii. Maarree waan kana addasit qoy lubbu qoy na dhiisati. Waan kana asirratti akka lammanfaan dubbifataa. Amma kunoo viidiyoo bananii amma xumuramudha dubbiin maal kennitan? Qoy amma isatti kenna biiftuu kaafteeriyaa dhaqee irraa fuudha amma. Wannaa waliin. Abu Muradi waliin. Abbo jirana ilame sabbona yoo kenne Abbo Abdallah. Qoy ame takkatti biiftuu kaafteeriyaa mee maal jettan? Innaga. Dhaqaa shaantaa san fuudha Abu Muradi waliin. Anatu achi biran jirre Abu Muradoo jiraatan viidiyoo isinii mul'isanii haa kennanii birrii ammoo mucaan naannoo Ina akkasii miti biiftuu kafteerii alaala amma beektanii dursa dhaqee Abu Muraad birrillee 480 illee haa fuudhu shaantallee dhaqee haa fuudhu jedhee mana dhaqeef achirraan micattiin achi gahee jennaani shaantan hin kennini naan jedhee jira jettee barrii cufattee jennaan ani ka'ee biraa achi dhaabataa dhaqee kara manaa deebi'ee mana galee jira nama biraatu hin barbaachisu laala. Ina yoo isin hin jiraanne micattiin kun ota fakkee xayyibaan hin jirti kun achuma manuma san jala jirti. Isinu osseentee viidiyoo gootee irraa fuudhuu hin dandeetti ani immoo lammata achitti hin deebi'u mana isaatti. Isinii galee maaliif namni jechuun barbeektani maaliif xiqqeen namni fakkii ragaasi maal waa kana balbalaa mee takkatti dhiifama namni keenya akka rakkootti waliin geessine jenneetiin balbala namaa jala deemna malee maal waa gundee namaa jala Abu Murad anaafisi wal bira geennee mucaallee dubbifnee natu isiniif xixa keessanii ka komii keessanii isiniif hin rakkoon qabu amma ka mujattii tana ka miidiyaa irratti haasaa jiran kana keessan homaa rakkoon qabu wal bira geennee sabboonaa qalmallee taate onna qallee taate natu irraa isiniif xixa ka keessanii komii dhiisaati amma waan asirra haasamaa jiru kana meeshaa mujattii tanaa haa galuufi. Argitanii dhiifama wallahi ana isiniif xixa homaa rakkoon qabu sabboonaa kana yoo taate namni asirratti hin beekanii afaaniin lola malee gurbaan kun osoo sharri qabaate safara kanan gawan afaaniin malee sharri takkatti hin qabu gurbaan kun argitanii akka namaallee nama dheessu gurbaan kun uumamaraa nama dheessu nama waan namaatitti hin sinne kanaaf wanni dogoggora uumamuu hin danda'a nama kamii irrattu isin amma nu obsaati waan fedhellee yoo taate nu waliin jirra waan ta'eef hin fidna rakkoon qabu amma meeshaa mujattii isin dhiifama wali yoo tayyibaallee jiraatti viidiyoo godhamee kennameefi birri yoo jiraatte achi haa kennaniifi yoo hin jirre kaaftiriyaan achuma bira achuma fuudhanii ijoolletti hin dawwala haa kennaniifi geeggeessanii mujattii karaa nagaati. Thank you. Akkasiin raafedha. Fuudha bas akkas. Ina biiftuu takka waabichaa waan isin galuu qabdan. Nu maal jenne beektanii mucayyollee inni Abu Dhaabii jira seeraan gaafadhee jira jedhe. Mujattii seeraan gaafattullee Rabbi jedhe Abu Murad rabbiin si qabne shaantaa nuu fuudhi dhaqe tamicatti hidhamtuu asqilatti taa'atte. Shaantaa fuudhi. Isa Abu Murad ummaa rakkoon qabu kaseeraallee numatu waliin jira sabboonaa waan bira taraa ummaa rakkoon qabu. Akkas anama beektani anama qalbiitiyyan na fayyee baraga biiftuu kaafteeriyaan dhufan nama guddaadha nama kabajaan nama wal beenu isin akkas godhamee amma shaantaa naa fuudha. Abu Murad. Lafachuun barbaadan hayti xiyyan jiru ana kan qabu ka ilmoo. Oo yaga keessii baafnaa bahu ka dubartii dubbannaa dura rabbii sodaadhu. Yoo Suudi Arabiyaa jira yoo Ameerikaa jiraate aleen abbaa isaa hudduu faasal waan nama sodaadha. Eenyuun jiraat? Sabboona amma kan kee ka oo mujattii dhageenya ana waa jedhaara atiif mujattii No, si miti koi. Ati koi. Sabboona amma booda kalaama badaa sirraa dhaga'uu hin qabnu maaliif mujattii yoo si baddalteeraatti mucaa dubartiiti atiif isii wal qixaa miti waan feetellee yoo siin jette mucaa dubartiiti jilbi kan keetiif jilbi isii garagara meeshaa isii haqa isii gayaani waan mujattiin tun kana booda deebitee si baddaltu yoo taate kunoo ummata gurguddaa asirrallee ka jiru jilba mujattiillee jilba kan keellee addaan baasanii haqa isii deebisanii fi akka isiillee deebitee sin tun dhaasuma warruma kana godha warri asirra jiru. Dura awwalan amma haqa isiitiif shaantaa isiitiif birri isii haa kennaniifi eegasii booda tiyya maal taatiin achi booda haa ta'u. Rakkoon qabu bas anammallee meeshaa fuudhaa jennaan meeshaa yoo fuudhame bakka fedhee naa ba'u jedhe. Ila sabboona amma shaantaa mujattiin tayyibaa yoo jiraatte shaantaa haa rakkabaniifi yoo tayyibaa bira birriin jiraatte haa kennaniifi. Arrabsu akkam ta'an isinitti. Obsi rakkoon qabu sabboona namni gaafa gara bakka miidiyaa kana dhufu marra. Ati amma na arrabsite sabboona. Sin arrabsine qoy lubbuu kiyya dhuunsu. Hin dhageelle walla. Jara na amma ka jiru baaf naa obsa.
kadura Mee jiru koo waan wajjin dhaabatanii oo kiyya dhageeffadhu dubbiin siif baddee akkasiin hin jenne cadhis isiinuu baddi maafu Menu disme. ati dhiisi oo kiyya dhiisi Aboo waluma qabeen warrabse Suudii fi Ameerikaa jedhee rakkoon qabu dhiiseti. Dhiisi. Nu mallaayitummaan nama agaltu nu warra bakka inni barbaade gaduu yeroo deebisee nu deemu rakkoon. jara rakkoon qabu isinii fixannaa. Me amma me nama gudda kennine me usa me rabbeda. Usa takkati da usa me. I bring to cafeteria. Irra fuda. Abu Murad. Dhiifama guddaa isin amma hangafa kenna mara wallahi balleessa illee jiraate isinii fixanna isin dhaqaati. Shaanta mujatii kanallee birri mujatii kanallee nurraa kenna viidiyoo godhaati amaana rabbi isin taata'u ansa baran jiru. Birri yoo achi harkaa qabaattan isin kennaa fi harkaan qabne seenaati kafteeriyaa fuudhaa kennaa fi shaanta isillee viidiyoo godhaa kennaa fi mujatii nagaa hangeegessa. Aina wanti haa godhu mijattii bira jirtutti dawalee itti himee waan jiru mijattiin kun fakkeenya tasarratanyaa isa bira hojjettuun jirti miti. Isitti himee isitti waan jiru hunda birillee achuma isimmaan kaasharime keessaa 480 fuutee achuma shaantaa wajjin gadi haa baaftu rakkoon qabu nama ergineen fuun. Okay, sabboona akkas nu godhatama sabboona kiyya waa mara asirratti haasa'uullee gaarii miti namni kun nama walii ooltu nama hojii jiraatu namni miidiyaa kanarra jiru masalan yoo an haarawaa ta'e malee ati nama kanneenif haarawaan taatu mucayyoo xayyibaa bilbilee fi shaantaa firillee akka kennituuf godhu osuma nu asirra jiru amana amma madawwaliif sabboona haasaa takkatti waan biraa jirraan barbaadu akkas godhu. Wanni ana haasa'uu barbaadu tokko illee yoo shaantaa keessamu garuu hatta xayyii ballee haataaf ijoolleen achi jirti abbaan amma isinitti kennitan viidiyoo qofa naa warabu sadi achi warri amma nu arrabteessa arrabsaa jiru warra qabu fi isini arrabsaa Sabboona sagaleen kenleen jiru mee nu obsi amma waan nu godhu amma waan jedhe alhamdulillah rabbi isaa kabaju. Biftu cafeteria waan jedhe amma ni. Networking kee dhageessisu sabboona. Koy. Amma inni waan jedhe namni achi naannoo san jiru haa fuudhamu jedhe ajaja baaseera nuu fuudhame safa. Dura ka du'e awwaalanii. Abu Murad fagoo jirtan isin. Sila akkasii miti bar ammallee dhaqnee yoo ammas yoo dha'ichi dhaqnee barree nuti gadi cufatte mijattiin akkam goona ani qaalicha kana badhaamanaa jiru. Amma itti bilbila Abu Murad itti dawwalee birrillee kennaa nama itti kennillee viidiyoo waraabaa jedhaa jira bar. Dhaqa rabbi sinaa kabaju kaa deema. Ati nama kana guutuu keessaa usbiyye. Waan isin Usa Abdallah Koy nu arrabsu ችግር የለም ቆይ usbiyye ቆይ መብሩክ ሰላም አለይኩም Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. dhiyaadha Abba Abdallah sagaleen kee rabbashamuutii godhan. Dhiyaanni amma kayrul kalaam maqalla wadalla jedha warra arabaa kun irra caalaa naasaa waan gabaabbateetti faayidaa argate jedhani amma abbaan Abdallah abbaan Abu Muraad achuma deeba waan san fuudhaati isinillee usmee fi asuun mee akkasumatti lasheedha akkuma amma isin ችግር የለውም ለስድብ እኛ አዲስ አይደለንም ነው ተራገጡ ደም እነ ከንጅፈቱ ላል kanaafi sabboonaatis wanni guddoon ilmi namaa laal waan kana keessa waan bu'aatti deema malee namni waan bu'aa hin qabne guddisuun faayidaa hin qabu waan ta'eef akkuma obboleettiin teennaati faatee jette waan gabaabduuf sila gurri namaa dheeraan kun barbaachisu kalaas waan sani ofirraa kenni yoo miidhaallee qabaatte hawaasuma amma kenni siin jedhu kana miidhaa kan keellee arga waan ta'eef gabaabsi maal godhatta an guddaa miti namni gurri namaa dhashiin qabu dhageettii nama cabaa jetti oromoon gabaabsa akkasitti maal godhu walii wajjin Baramma gabaabsitee jirra mabruukii kiyyaama dhuftee fakkaate kootti dhufetti seente finne bar dubbii amma bakka shaantaa fuudhu deemaa jiranii namni kun kumni lama wayii kunillee viidiyoo laaluuf as taa'u jira. Saatuma jira sin jala jira akka fittan argaa sanuma galmuu gabaabsaa jechuu barbaadeeti argaa jira. Akkasi galatooma.
Mamme ortodoksi ya bale di ketu kadechu. Ati anasi afu film af. ربي 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 يدي نواسر لا ديمنا اوكي هاسو انا ميوت سرقبي بليز namni biraa waan barreessinaa hojjetaniin diddanii inni amma ايبه هادتنا Jinnin nakka ebaran. Jinniti yen nakka ebaran. asuki naragataa boy booda naragataa amma chaansii qaba. سينين جنة دي سينين جنة كومنت تيجي ده سبونا ده من غير مربادين انتي في دبي Oya na su uguru walingesin. Ati jarri lama iddoo seenin naragatu ati jarri maaltu sige. Taragaga chigirello. أجي كده أنا نوما نقول شو ده ماتي Ola rafsana chigirello. Shanta na galu. Wallo ina ci dufne mana nuban ta sabbona. Aci wallo ina ne. قرب الربي وابيكيت الريفنس أسر راس روقته وزور ريفنس أسر رقبته أتي أمة تكتة Gara laafa waan inni barreessu komanti jaatti argite min nama أركض جرافة وزور ريفنس أسر رقبته أتي أمة الدنيا تنا تنا جرات ربي بيكا يجو ربي بيكي بقى كنا سمالاتس مالاتا nama akka gara laafu rabbiin inshaallah bifaa fi amala isallee fokkise takka addunyaa irratti argeen beeku kana ladheen. Namicha dubartiin matarratti fincaasa rifeensi kana maayima biqilaa namni madaawwata illee itti biqiluu ta'e waggaa meeqa guutuu fi wanni itti naqadamaa. أما إنه نيجارتني رمضان أبو مراد بالمال أسكت سبوك كده أبديت Ittidawwal Abu Murad. Bakka biraatti dhaqaa bara eegaa. okay tidawala ye Haadha faate. Ora Dubaay kaalsii godhatte rakka xarabbi sii kenne maal goota. maal ambiintu kafteeriyaa mee guyyaa tokko maqaa isin kaasee beeka Abu Muraadiin guyyaa tokko maqaa kaasee beeka Ramadaaniin guyyaa tokko maqaa kaasee beeka ana gaafa dubartiin imimmaan akkana gad dhangalaasaa rabbii jedhi jettee dubartiin nan dhuftaan hin danda'u an dhiirri nu gaafa dhufee nabba'u hin danda'u ishuma haa godhu Galmeen sibiran jiru kiyyaadha faate galmeen sibiran geenne kiyya. rabbii jedhaati an qulqulluudhan jedhina sabboonaa kan osoo halkanii guyyaa irraa boohu tun dhufte waan ta'eef an qulqulluun jedhina isin illee Anjiraan jiru qulqulluun rabbii tokkicha galmeen sibiran geenne jecha maaf jedha. Ka jedhu ka dubartummaan si dhibe jaartiin tiyya waan goone daa'imni waan goone daa'ima kichumaan arginati ashqaabaati. eeywa galatoom laali himata wallaalanii hayyicha abaaranii bitata wallaalanii gabayaa abaaranii ta'isii ofirraa galchitee tante yakka irraa fudhate. Dhageeffatu haadha faate hin gurguru. ta'isii xumuriiti tiyyahoo atta gootan jedhi ummataan as deebiiti ta'isii xumuri. Dhageeffatu viidiyoon an jaaladheeti miti bari hin jaalanne an sabboona wallaahi rabbi ilmoon an kennin kun wallaahi. Eeggadhu dhugaa siin jette sana baaftee kaatee himatta durallee siin jedhee bartanteellee lafa jirti. Wallaahi maa isin naa bitan tokko hin barbaadu. Sabboona nutti hin tuttuqinaaf duuba deebi'a mijaanan mallee. Isa. Mee abbaan nurraadii isaanii Abu Muraad nu barbaadame Abu Muraad garam milikeema. korra adaan gabbu Abu Muraad gubbaa kana taa'ina laala koo Abu Muraad ol deebi. Abu Muraad kottee viidiyoo baraateef karanlee wanti deemtu akka qalbiin waan tokko noo eegutu. Wallahi ati waa meeqa osoo qabnu taa'aa jirra. Awu. maal Bushti. Buigati. Shayitaani sitta ol keessabbo. Dhageeffatu amma labsii atantamaa dhageeffata. Tokkoffaa irratti namni kumni sadii jirtan kunniin hundi keessan galatooma. Sabboonan dhugaa qabaa Abu Muraad shaanta fi mallaqa isaa deebisii fi mucattii yoo malqiyaamallee fudhatuu hin dandeettu yoo barbaadde ijaazaa buutee. Mee isin sirraa fudhattu dhufte. Deebise Abu Muraad ganza. Abu Muraadii fi sabboonallee kan cinqamaa turtan warra irraa cinqamaa No, isin sanii miti. Isini sagalema isii jechuudha. Sagalema isaa guyyaa irraa itti bilbiltee isa karakkaruu isa caqacaquu feeti. Wanti nama ila dhageeffadhu lakkaa'ii mallaqa osoo agarru deebisii fi shaanta Lakkaa'ii 500 fuuti. bakka ila yoo qabrii dhayxeen himattu nama miidiyaa kanarratti himatti himee namnummaa miidiyaa kun kan dhufee sirraa fuudhu laallaa osoo irra jiru namni takka maqaa Viidiyoo kana waraabaatii laala. Viidiyoo kana waraabaatii hundi keessanuu poosti godhaa cubbuu irra keettee durallee uffata haadha xiyyaa gurgurate jettee viidiyoo hojjettee poostattee namni tokkichi hidhattanii irraan bitina jettee uffanni haadha isiitis qophaa'ee dhufee hin kan gurguramne shaantaan akkasuma bira jira. Birriinis kunooti Abu Muraadiin biratti argutti jirtanii jechuudha hundi keessaniyyuu isiin guyyamarraatti bilbiltee sagalee isaa dhaga'uuf isa waan irra karaa akkartu barbaadde malee mallaqa isii hin barbaanne jechuudha hundi keessaniyyuu ulfaadha
Dhagai asirra waa takka dubbadha qoya. Asirra waa takka dubbadha. Ila dhageeffadha. Jara kenna ammeenya walirra kaa'uun gaarii miti. Wallaahi billaahi Kuno dufte qoya. Dufte qoya. Okay, awwi shaake walballi tachi foka nanu video bata. Walballi tachi ada fata video bata. Wam bata ka gaafatu barban. Walballi tachi ada fata. Wali ega jini jetana wala ata dalaga kalna barban. Mute dabat kuno. Aba kesan qabdu ati. Silki kaanin fayyadam tiktok ko fayyadam. Profile ke maal tura jira awwi arsi shaashe profile ke maal tura jira. Kiyyuma turre jira ana turre jira. Balla sura ke akkam wantichi. Sabo akami indeno. Walma jara fata wal birattani. Aywa. Abo islachu kamera ke samma isi wonno gore. Ati mali Bakka ifa gari tai awi bakka ifa gari tai. Awi rabbi yadi mudi dabatin mata sitti senni kana kafunyani tu rifsar tu rasit. Makina motora dhaamse dhindeennu ifa makina mana keessa ibsa. Mata jawakan kabe. Shabaka miti kana kayya. Awi filteran taane rakaate filteran taane rakaate. Sabona lola jira bar. Sabona kalolo argite. Namo jaarsa qabu jaarsa jaartii irra lolaa jira. Amma sirreetti deebisa. Okay, amma bay amma sirraa awi bay. Sirraa bay am. Manne filteri keessa. Mujatti na kare fiti makeup fiti mu makan ko mo filteri dar faate. Keessa walitti wallahi lati. Okay, hawi gala tomi amma dubbi ayman gara tumurate ceena. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanu galatoma. Sabboona atille bakka nagaata yamma shabakaan si qabu eegalee jira. Taa'e huddum bakka gaarii. Maal ol taa'e? Namicho taa'eeti. Aywa. Amma daqiiqaa muraasaaf makiina dhaabe akka taa'ee haasawni illee si mijatutti. Hawwi viidiyoon cufinati. Maa cufatti mijattiin viidiyoo jiloo baabura daakee galu fakkaatti mijatti. Rabbi jedhaa gattaa is rabb usmee fi u'uun sila maan nyaattan isin. Okay. Hawwi. Hawwi arsii shaashee. Naam. Sagalee kennan dhageeffame. Ayyee galatoominullee wanni barbaannee viidiyoo baay'ee isin jennee sa'aatii kana guutuu hawaasni kun 3,400 kunillee kaasetti cinqamaa jiru sababa haqa kee kana sii deebisuu fi hayi tikeetillee akkuma atillee argitee jette Abu Muraadin biratti deebi'eetiin jira wanni hunduu amaanaan kun Abu Muraadi kennamee nama 3,000 fi wayii kanarratti Abu Muraad immoo bakka ati barbaadde sii geessaa sii argamsiisa. Garuu immoo sabboo keetiin hedduu waliin mufattanii aarii hedduu keessa galtanii miirri jaalaa kunillee badaatillee jechoota hedduu itti darbattee akkasumatti immoo uffata haadha kiyyaa gurgurateettanii haga hawaasa isaa biratti inni jibbamuu fi miira hamaa keessa seensiftee ilmoo isallee jaartii isaa waliin qabdee du'e jetteeni akkasitti poosti godhaa turte viidiyoolee kennu hunduu agarreetiin jirra. Waan sanillee immoo viidiyoo sanillee akkaataa ati irraa kaaftee isa kanallee immoo dhiifama gaafatteetiniin lamaan keessa jidduttuu araara buufnee akka karaa nagayaatiin ijaazaa walii buutan barbaanna maal jettati kanarratti? Ijaazaa maali? Ansitti himne haadha ijoollee jedhee. Haadha ijoollummaa inni illee ilma abbaa ijoolleeti marra koo waree bareeda walii qajeeltanii iyyuu. Akkas jedhaarraa mitiire. Hin taa'ame akkasitti walii. Anaadha ijoolleeti inni illee abbaa ijoolleeti maannirraa godhataa miti waan jiru haasaa kana dhiisaatti. Gaafa walaa hin beektanii gaafa wal jalaa jantan akka ijoollee qabda walitti hin beeksisa lamaanuu. Usmee dhiisiiti. Dhageeffadhu usmee dhiisiiti. Gara sirnyaa haa deebinu. Usmee kiyya dhiisati qoosini. Usmeen ni qoosan habboon haa calli ati. Ni qoosan. Waan dhufi sabboona. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Viidiyoo asirreessuun Mudi kabatar timar. Nuti mudi kabatir. Video ni kajeelle jira. Filtera qayyari fi hawwi arsi shaashee akka turan nabbareed. Sabboona.
Sabboona waan jedhu dhageette filterri chaayinaa. Batumarra koo gabaree yoo si waraabate ati viidiyoo filtara ofirraa qayyari filtari kabiraati qayyari kaabiraati. Hawwi rabbi yadhiiti hawwi oyi. Ani shaaltaa ka kennuufi isii ta'uu isiin narraa uummata kanarratti fudhatu viidiyoo waraabbataa jira sirritti baate. Sijjamir uummanni waraabee sabboona waraabee viidiyoo. Sabboona mucattiin isiin fakkaattu tabbata duraan Kabiraatidhaa jira waan. Muudii qabattee kaayyotte isiin itti sirreessi jedhi. Jara nama Kabiraati jedhaa jira. Ayyee muyitti nurraa godhadhu ayyee muyitti godhatu siisatu. Hawwi arsiisaa isheen wajjin dubbadhu hawwi. Ani tanaan beekudhaa jira bara sabboona. Amma no filtara qayyari hawwi ati maaliif yoo jettu dhugaa dubbachuuf nyaarallee kabira ofii gootee mucaa itti jijjiiramteerta waan ta'eef inni illee akkasii amanuuf filtarii bareedarra kaa ilaalitiiti ka sirreessi illee beeysi. Cinatti jedhi rakkoon qabu. Barbaadaa kallattii teettee meeshaa ofii fudhatu. Viidiyoo barbaadaanii. Hawwi dhageeffadhu. Silkii irraa laal silkii asin seenin tokkoffaa. Lammaffaa qaxxi jedhi qajeeltaa waan namni siin jedhi obboleettii yaa fixadhu atillee gara kushiinaa keetii anillee gara taaptaabiitii yaa deebi'a. Akkas. Kunoo ta'ee filtarri sabboonaa kun ta'e. Waan keessan naan jette qabdi. Micayyoon muudii natti qabataa jirti. Muudii sirra kaa'ee meeshaa kiyya fudha jette. Kallattii uummata Oromooti irratti kennuu barbaada. Kallattii. Yaa keessan naan jedhe. Sadaqa fuulli kun eessa jijjiirama haa. Sabboona. Amma sabboona amma girri isa dhageeffadha amma qaldeedha qubna gara deema. Kaameraa kan kee gara kibee akkana godhiisa. Sabboona atillee dhageeffadhu shayitaanummaa akkanaa deessi. Kaameraa kee akkana godhi qulqulleessa. Hin mul'atti mucattillee wanni fiiftanillee akka itti wallaachisan jiru kaameraa qulqulleessite xiqqoo ifatu sitti garagalee ifaan kallattiin akkasi qajeelee sin jijjiirre ifaa kaameraa keetti qajeelchi sirritti. Ifaan kaachisitti ta'ee fuulatti itti garagaltee taa'e. Kun silkii biraatii yoo laaltanii. Amma sirrii mul'atu dhageeffatu sabboona isii caalaa situ mul'anne yooma viidiyoo yoo rikoordi godhe yoo jedhan amma wanni irraa bade takkas hin jiru. Mucattillee ni beeksifti. Si galee filtara ofirraa qabdi malee wanni badii takka hin jiru. Atis dubbiin kee jaarsonni illee jiranii dhugaa isin jirtu isin ilaalanii afooitti waliin jettanii isin dhagaisi kara barbaaddetti oof nafii jechuudha. Akkasii abbaa Abdallaa yookiin Abu Muraad namni tokko dubbadhaa. Mabruuk. Mee ibbootaa isin jirtanitti hin dubbannu isin lama godhaa akkuma salaata magriiba. Ayyee rakkoon qabu mucayyoo hawwi. Naam. Kunoo rakkina keessanii jidduutti ilaalee hawaasni isin araarse waan jette sanii fi viidiyoo san kaasuuf qophiidhaati araara kana fudhachuuf. Viidiyoon kaastaami? Hawaasa haqqi kan teellee sii galteemi? Jecha obboleessa kan keessanitti bifa miiraatiin darbatte san isa maqaa waamtee afoofnaa lillahi jettan amma dhiifama jettan. Jecha Guuttee ittuma guutaa jedha hin balleessee dhiifama. Si balleessee obboleessa kiyya dhiifama haa jettuuni. Ittuma guutaa. Dura haadhati yarrabseen illee dhiifamaa gaafatu haati tiyya waa Awwishama nama dhiiraatu si waliin dubbatu jira afaan maal dheeratu mucayyoon qaba doorta waan nu siin jenne dalagi amma waan siin nu siin jenne dalagi dura afaan hin dheeratu. Miidiyaa irra maqaan lafa nama balleessuudhaaf laal miidiyaa irratti nama 500 irra maqaan lafatti maqaan nama badu miidiyaa irra maqaan lafa nama baduun garagara sii galee. Nama kuma kudhan irratti lafa nama arrabsu wayya miidiyaa irratti nama arrabsu jechuun maqaa nama balleessu jechuun baay'ee ulfaata. Maaf viidiyoo na tadha waraabde kun waggaa sanallee abdeet ta'eetuma dhufa sabboonatti si galee waggaa 3 haddaallee abdeet ta'eetuma dhufa. Ani yookaan duratti isa arrabsee amma ati tiyyaa wanna dubartii taatee sirra naa badu. Obboleessa kiyya sabboona uffata haadha tiyyaa gurguratta siin jedhe amaana sibira kaa'e na nyaate siin jedhe waan san dogongoraan miiraan jedhe si galee dhiifamaa. Sitti balleessee jira jedhiin. Akka ilaalu asitti amma uummanni irra qabu kanaa miti sitti balleessee jira. Uffata haadha tiyyaa si gurguratte hin jiru. Wanni ati balleessite hin jiru. Wal bira kaayanne walitti buune si balleessee jira dhiifamaa jedhiin. Innis achi waan siin jedhu isatu jedhaa jechuudha. Isii dura jechuun viidiyoo yoo hin kaafne ati akkamtuudhaani? Hawaasa kanaa. Viidiyoo ni kaafti viidiyoo dhiisa viidiyoo ni kaafti.
Ayyee gaafa dhiifama. Yoon kaasu jedhe abbaan viidiyoon baay'ee isin rakkisu. No. Sabboona amma dubbiin nu argarte. Mucayyoo akkasiin jenne Hawwi kana. itti kufi adama. Hawwi itti kufi. Itti kufi. Salaama wal gaafadhaati itti fufi. Abboo dubbatu maa mucatti. Gurra kiyya moo nama tachi waa jiranii. Sagaleen kiyyan dhagahamu kalaas uummata Oromootiif jedhaan jira. Dhagamaa dubbatu. Dhagama. Uummata Oromootii miti sabboonaa dhiifama gaafadhu. Isa dhagaa balleessite malee uummata Oromootii miti. Uummata Oromootiifuu osoo hin taane sabboona meeshaa haadha xiyyaa amaanaa sibira kaadhee gurguratte jedhee maqaa si balleesse suni miira aariitii dogongoraa dhiifama naa godhe obboleessa kiyya jedhiin. Okay, kalaas. Dhiifama sabboonaa miira aarii keessa seenaa akkasiin ta'e dhiifama. Ati maa irra bubbuttaree sabboo kiyya jedhe kuma gaafa duraatitti yaa sabboo kiyya. Ani immoo waan kana amaanaa sitti. Inuma akkan jenne na gosa. Wallahi garaana nyaate ilaali sabboonaa isin jettee maqaa kaafnaa mucaan bishaan ta'e. Wallahi bishaan ta'e. Akkanatti. Wallahi jaalala mucaa jaalala agartaa akka jaalalli kee waan isa godhaa jiru wayitaati maqaa sabboonaa jettuun akkanatti makiina gidaara makiina itti bu'e. Isarraa illee fixanna sabboonaa. Bu'aa dura. Nagai haadhatiyya hawwi namni hundinuu muti godhadha hawwi afaan ol guuttadhuuti sabboona dhiifama ilmoo keetiif sillee maqaa balleessuu dhiifama guddaa jedhi gaafadhuuti achirraa ummata Oromoolee gaafadhu gara isaatitti ni deebina addaaf yalla namni hundinuu muti godhadha. Ilaame dhagaa inni jecha namaan hin jenne naan jedheen arrabsaa dhagaa. Intalo usi maal barbaaddi Filippii. Ammoo usi beena miti. Usi jedhatam. Usi waan namni siin jedhu jedhatam. Daana qofa dhiifama gaafatamoo. Ooyi kaasitti deebinaa jedhi Inni duraan. lafatti siin jedhe inni lafa siin jedhe ati miidiyaarra maqaa balleessite jedhi hawwi. Jedhi duram. Waan keetitti deebina ka isaa itti deebina ati jedhi. Okay, kalaas obboleessa kiyya sabboonaa dhiifama miira aarii keessa seeneetiin akkasiin jira. Allake. Ayee ummata Oromoolee iyyoo itti. Galatoon wal fadhiisaa fi bakka Abdalla dhiisa. Okay, galatoon sabboona. Muitti rabane atille sabboonaa. Sabboonaa atillee ta'uu bakka dhiifama jedhin sabboonaa. Dhiisii galtillee. Dhaga'i. Tama rabbii ilaaliiti tama hunda ilaali. Wayyama kabajaa namni namaaf jedhee ta'a. Ammallee uummanni kun ilaalee hin argin dhugaa namaan qabu. Yoo akka anillee deemeen deeme isillee rachumaan biyya kanatti immoo dhugaa rabbiitti illee beeksisan lakki hawwi yoo sirraa balleessu. Sabboonaa sagalee kan kee sagalee. Sagaleen kee qaqqabaa jira. Sabboonaa akka akkatti keessa fagaattu hin barbaannu. Hawwiiti yaanillee waan si jaaladhuuf shaantaa kana of biratti qabee si ijaan arguuf sababa shaantaa kanaatiin jetteeni waan garagaraa bakka achi dhiifama yoo ofirraa jetteen bareedadha. Osoo keessa fagaatu baatte illee ariiftaa irra waan Sagaleen kiyya jira. amma hin jiree fuula na ifayi dubbadhu akka waraabbiif nuu tolutti. Laa wanti kun adii makiinaan karaa deemaa kan ta'eef. Ankasiin jedhu Ayyee dubbadhu suura maka irra hiina. ani ka barbaadu yaa Oromooti ani osoo hin ta'in ijoollee uffata narraa bitatanii uffata haadhatiyyaa gurguraa turte yennaan erga haatee durba ta'enuu haateeyyuu ni fuudhamaan rakkoo qabaree durba anka gurguru uffata durba bichaa jedhee haati immoo tuyyuu maraafuu haadha yookaan haatee akkasitti hin jenne ammallee irra deebee yoo haadha jalaa miste dhiifama. Isiin yoo miidhe immoo dhiifama maaliif jennaan isiin sooshaal miidiyaa irra finnaani malee miidhaa nama tokko irraa hin qabu. Ilma namaa miidhuuf barbaadu. Hayti isii kamaarra galee kana kalillee silaanii ergaaf. Garuu immoo tuyyoo hin argin erguuf hin danda'u. Kanaaf hayti kee kana bira ture yoo si jalaa hir'ate tuyyuu si guute ka milkii ka gammachuu si haa godhu. Ufi immoo sabu jedhuun diddeerra san immoo uummata Alayni moojmaani bakka isin jirtu sun sabboona bakka amma itti jirtu kanaan amma kaatee akka si bira dho'itu goona si wal bira jirtanii. Amma hin gabaabsina qo'a sabboona. Tuni tasabboo siin jettu sanii miti beektaa tun Filiippiinii wayii fakkaattiyyuu ija sadii qabdine biratti.
Ayyee ulfaadhaa galatoomaa warri walii dhiiftanillee mucayyollee rabbi si yaadisu sabboonaallee rabbi si yaadisu hawaasni as keessa jirtanillee ulfaadhaa galatoomaa wayyamaa warri as jala jirtanillee kabajamaa mucayyoo atis addaa achi maqaa isaa hin kaasin innillee obboleessi kan kee karaa kee hiriititti afaan nagahaa irratti malee